dilbata darbe akka jedhanitti humnoonni isaanii lola kana dura dhaabbachuu akka danda'aniif deeggarsa biyya kabiroo akka hin barbaachifne tuqan. Guyyoota dhiyoo as lola waraanaa tasgabbeessuu akka gargaaraniif loltoota Somaaliyaa keessa turan hanga tokko gamasii baasaniiru. Tarkaanfiin kun immoo Somaaliyaarra dhiibbaa hamaa kaa'uu malaa jechuudhaan dhaaba rakkoo addunyaa qoratu ICG'tti daayirektarri sagantaa Afrikaa Comfort Iroo beeksisaniiru. Iroo Act. Kun keessumaa innaa Somaaliyaan filannoo paarlaamaaf pirezidaantiif qophaa'aa jirtuuf muummicha ministeeraa Itoophiyaaf pirezidaantii Somaaliyaa Mohammad Abdullaahi Farmaajoo gidduu hariiroo cimaan waan jiruuf Somaaliyaa balaarra buusuu mala. Dhimmi akkaan yaaddessaan yeroo ammaa kan nageenyi ishee laaffataa ta'e Sudaaniif Somaaliyaan immoo innaa filannootti deemaa jirtutti maal ta'uuf akka jiru jedhan. Biyyoota uffee Saharaa gad jiraniif xiinxalaatti kan nagaa akka ta'an Toomaas Marfii gama isaaniin walitti bu'insichi haala nageenya biyya keessaaf rakkisaa ta'a jedhan. Marfii Act. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Somaaliyaa fi naannoo uummattoota kibbaa keessa walitti bu'insa bal'aan kan jiru yoo ta'u, raayyaan ittisaas sana to'achuuf yookaan keessumaa humnoonni nagaa eegumsa naannoo sana gochuu sadarkaan dandeenye irra jira. Mootummaan federaalaa yeroo ammaa naannoo Tigraay waliin waraansarra jiraachuun dandeettii jiruuf daran rakkisaa akka ta'uuf Abiy loltoota Somaaliyaatti bobbaasuu ilaalchisee murtii cimaa akka murteessan dirqisiisa. Kun immoo Amisoom haa ta'u kabiroof jechuudha jedhan. Amisoom gurmuu gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaati. Yuunaayitid Isteets tokkummaa mootummootaaf humnootiin addunyaa martinuu lolli dhaabatee tattaaffiin araarteessummaa akka jalqabamu gaafatan. Mootummaan federaalaa garuu hoogganoota naannoo waliin marii kamiinuu akka hin geggeessine waan ibseef kun hanga ammaatti hin milkoofne. Yeroo lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii Yuunaayitid Isteets keessatti baay'ee dabalaa jirutti kasilaa vaayirasichaan baay'ee miidhamti jedhamtee tilmaamamte ardii Afrikaa keessatti agi lakkoofsichi dabale xiqqaadha. Miseensa gurmuu hojii dhimma vaayirasii kan White House Dr. Anthony Fauci fi Daayirektara Waaltaa To'annaa fi Ittisa Dhukkubootaa Dr. John Nkengasong dabalee ogeeyyiin fayyaa dhukkuba daddabraa kanarraa naannoleen addunyaa adda addaa maal akka barate torban kana keessa walga'anii mari'achuuf jiran. Gabaasaanii Paawul Johannesburg irraa ergite jaalanneetu dhiyeessa. Masriin yeroo jalqabaaf nama vaayirasii kooroonaan qabame qabaachuu ishee baatii guraandhala keessa bartee aangawoonni eegumsa fayyaa uummataa kan Afrikaa gara tarkaanfii fudhachuutti qajeelan. Torban tokko booda kan biyyoota 55 miseensummaan qabatee jiru gamtaa Afrikaa irraa hayyoonni Finfinnee keessatti walga'uun karoora qaban dhiyeessan. Baatii 9 booda hoogganaan tajaajila fayyaa kan sadarkaa olaanaa deebiin qindoominaan kenname weerara dhukkubaa ardii Afrikaa keessaa hamaadha jedhame kooroonaa irraa lubbuu namootaa oolchuu danda'eera. Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman miliyoona 1.9 yoo ta'an kunis isa silaa ni dhaqqaba jedhameerra xiqqaadha. Dr. John Nkengasong waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayirektara ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerara vaayirasii kooroonaa kana ittisuu ardiin Afrikaa akka danda'u mirkaneessinee jedhan. The key unifying leadership of the continent very early on in February has been a very critical factor in. Dhimmi ijoon hoogganoota ardii Afrikaa dursinee baatii guraandhala keessa tokkummaan akka karoorfatan gochuu keenyatu vaayirasiin kooroonaa akka hin facaane ittisuu irratti gargaare. Baatii bitooteessa jalqabatti ituu waan hundumaa hin cufne ta'e fakkeenyaaf akka Afrikaa kibbaa kan guyyaa 2 lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ni dabala ture. Wanni Afrikaa kibbaa mudate akka natti fakkaatutti weerara hamaadha jedhaniiru. Dr. Nkengasong akka dubbatanitti dhukkubi kun michummaan irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e agarsiisee jira. Walta'uun qindaa'anii hojjechuun faca'ina vaayirasii kooroonaa to'achuuf barbaachisaadha jedhan. Dhaabbata biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets kan dhukkuboota alerjiif daariqaa kan hoogganan Anthony Fauci kan weerara vaayirasii kooroonaan akka hamaatti miidhame Yuunaayitid Isteetsii jedhan. Wiixata darbe konfirensii gama viidiyoon gaggeeffame kan hayyoota eegumsa fayyaa irratti kana dubbatan Fauciin vaayirasii kana ittisuuf qabxiilee 5 hordofamuu qaban tarreessan. Afaaniif funyaana guuguu, walirraa fageenya meetira 2 qabaachuu, lafa namni walitti qabame irraa fagaachuu, mana keessatti walitti qabamuu mannaa alatti gochuu fi yeroo yerootti harka dhiqachuu akka ta'e dubbatan. If those 5
public health measures were adhered to universally and consistently over the country, it is clear. Qabxiilee shanan kana hojiirra oolchuun kunis sadarkaa addunyaatti akkasumas biyyoota keessatti haala dhaabbataan hojiirra oolaan akkuma muuxannoo darban kan biyyootaarraa argannetti ituu biyya keenya keessatti hojiirra oolchineerra ta'e weerarri yeroo ammaa akkaan dabale kan hin arginu turree jedhaniiru. Kutaalee Yuunaayitid Isteets hanga tokko keessatti hoogganoonni siyaasaa tarkaanfilee kana fudhatanii jiru. Kutaalee kanneen biroo keessatti immoo barbaachisummaan haguuggii fuulaaf funyaanii yookaan maaskii falmiin uumamuun akkasumas uggurri kaa'ame dinagdee miidha jechuun didan. Faawuchiin akka jedhanitti dhumi falmii fi diddaa kana guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 akka hammaatu godhee jedhaniiru. Around June 19th, we had the beginning of a resurgence of cases due to the attempts to so-called reopen the economy. Gara waxabajjii 19tti diinagdee fi biyyattii deebifnee bannaa jedhan yeroo sanatti weerarri kun irra deebi'ee ka'uu eegale. Qajeelfamni hordofamuu qabus akkuma kutaalee biyyattii adda adda ture. Sana booda weerarri deebi'ee ka'uun namoonni gara 70,000 ta'an dhukkuba koovidiin qabaman. San booda lakkoofsi kun gara 40,000tti gadi bu'e yeroo hanga tokkoof. Amma giddugaleessaan 86,000 ol guddateera. Kunis ka torban tokko giddugaleessaan yoo ilaalledha jedhan. Mee 80,000 jennu. Baatii keessa jirru sadaasa gaafa 4 guyyaa tokkotti nama 100,000tu qabamee jedhan Faawuchiin. Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins akka jedhutti Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa namoota COVID-19 qabaman miliyoona 11 caalaa akkasumas lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan dhumanii 250,000 ga'ee jira. Gama biraan waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa irraa Dr. Kengasong akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa weerarri marsaa biraa dhufuu waan maluuf jecha tarkaanfiin vaayirasicha ittisuu akka barbaachisu dhiibbaa gochaa jiran. Kunis keessumaa Aljeeriyaa, Tuniisiyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti jedhu. There's a very worrying tale is beginning to emerge, and we are recording now about 10,000 cases per day. Waan akkaan yaaddessaa ta'etu mul'achuu jalqabe. Yeroo ammaa guyyaatti namoota vaayirasii koronaan qabaman 10,000 galmeessina. Yoo waan tokko hojjetamu ta'e ammas ta'e booda weerarri marsaa lammataa nu mudachuu malaa jedhaniiru. Namoonni Afrikaa qaamaan otoo hin taane yaadaan tokko taanaan ardittiin vaayirasii kana injifachuu akka dandeessu addunyaatti agarsiisuuf jirraa jedhu Dr. Kengasong. Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessatti nageenyi dhabamuuf ittiin ka'insisaa heerri naannoo sanaa jiraattota saba Benishaangul hin ta'in abbaa lafaa ta'uu dhorkuudhaa jedhu Piroofeesarri Gargaaraan Daamxoo Tasammaa. Ogeessi seeraa obbo Tamasgeen Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsawwan paartiilee garaagaraarraa ba'anirraa kan ka'e saboonni naannichaa keessumaa warri Gumuz lafa isaanii waan dhaban waan itti fakkaatuuf wal dhibdeen uumamaa jiru. Barsiisaa Daamxoon walitti bu'insa kana keessa jiddu seentummaan waa takka jirutti amanu. Obbo Tamasgeen immoo rakkoon kanuma hoogganoota mootummaati jedhu. Dhimmichi furmaata siyaasaa akka barbaadullee dubbatu hayyoonni lameen. Naakoor Malkaatoo Amboorraa gabaase. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti baatiiwwan darban muraasa keessatti mootummaan akka jedhutti addi bilisa baasaa uummata Tigraay hidhattoota Gumuz leenjisee maallaqaan gargaareef hidhachiiseen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbaa akka ture kan gabaafamaa ture. Godinni Matakkal labsii yeroo tattamaan bulchiinsa koomaand poostii jalatti akka bulaa jirtu kan himamus ta'u darbuu lubbuu namoota hin hidhatinii hambisuu hin dandeenye akkasumas buqqaatii irraa isaan baraaruu hin dandeenye jechuudhaan kanneen ceephaan hedduudha. Yeroo tokko tokko bifa sabummaa qabaachuudhaan yeroo biraa immoo haaluma waliigalaatiin lubbuu lammiilee nagaa godina Matakkal keessatti darbaa turee fi rakkoowwan godina Matakkal keessatti uumamaa turaniif sababi isaa maali jechuudhaan hayyoota dubbisnee turre. Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Tasammaa Yuunivarsiitii Dabra Biraanitti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil addunyaati. Ka'umsa rakkoo Matakkalii kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Naannoo Benishaangulitti waa'een heera mootummaa rakkoo isa tokko. Heera naannoo Benishaangul tumamerraa sabootni naannichaa 5 abbootii qabeenyaa lafaa akka ta'an yommuu eeyyamu, Amaaraaf sabootni kanneen biroo naannoo Benishaangul keessa jiraatan garuu mirga abbummaa lafaa dhorkatamuun callisanii akka jiraatan kan eeyyamu.
yoo mirgi abbaa lafaa hin mirkanaa'u ta'e bakka bu'umsi hawaasa keessatti qabaatu gaaffii keessa seenaa jechuudha. Yeroo gochaatti seenamu ammoo ajjeechaaf buqqaatiinis jiraachuu malaa jechuudha jedhan. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Tamasgan Gammachuu gama isaaniitiin ka'umsa rakkoo godina Matakkal keessaa ilaalchisuun yeroo dubbatan akkas jedhu. Bira jiru ammayyuu muddama guddaatu jira. Gara bakka tokkotti uummanni buqqa'eetu bakka gandarraa keessumaa gandoota baadiyyaarraa gara magaalaatti buqqa'eetta. Kanaaf ka'umsa jettee fi ka'umsa guddaan ilaalcha siyaasaa dhaaba siyaasaaf garee siyaasaa adda addaatiin ilaalchi siyaasaa kanarratti adeemsifamaa jiru. Walitti bu'iinsa kanaaf gahee guddaa qaba. Keessumaa leetonni karaa gama Amaaraa jiran irra darbanii Beenishaangul Ristii keenya jedhanii yeroo adda addaattu magaalaa adda addaa beeksisa adda addaa baasaa turanii namoonni kun erga Ristii keenya jedhanii akka erga lafa keenya jedhanii lafa kanarraa nu buqqisuuf murteeffatanii ka'anii dhufan jedhu sodaa guddaa turre jira. Taanaan muummee ministeeraa hidhadhaati ofirraa lolaa erga jedheeti mana keenyaan dhumnu kan jedhu baay'inaan dargaggoonni kun gara lagaatti isaan baqatanii gara fincila akkamitti deebi'anii jiru. Qaamni siyaasaa feennu jedhamu yeroo adda addaatti magaalaa ni laatu. Mootummaan naannoo Amaaraa karaa kominikeeshinii isaaniitiin jechoonni jedhaa ture jidduu gallee seenneen lollaan ni jedhaa ture. Gama Beenishaangul immoo mataa isaa lafti keenya qofaa miti Kwaaraa Yuungaa, Shaashnii Yuungaa bakka adda addaa naannoo Amaaraa bakka tuqanii deebii isaan laataaf wal ga'ee muddamni kun aangoota mootummaa dabalatee dhimma kanarratti karaa lafa jalaatti waan hojjetaniif uummatatti gad bu'ee uummatarraa immoo gara sabaaf sablammii beekumsa keessumaa uummata Amaaraaf uummata guddaa uumaa jira. Kanaafuu gahee bakka taphataa jira deemna mana. Gama mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziin kan dhagaa turre haleellaa sanaan yookaan ajjeechaa suukanneessaa lammiilee irra gahaa tureen kan miidhamaa ture sabaan tokko miti. Abaluunis kan of keessatti hammate yookaan immoo saboota kanneen biroos kan of keessatti hammatee jedhu. Haleellaa taasifamaa jiru irraa wal dhabdeen jiru isa isin jettan ta'uu maaliin mirkaneeffachuu dandeenya? Oromoon warri Shinaashaa jedhamu Agawuunis Amaaraa dabalatee du'aa jiru. Garuu xiyyeeffannoon yeroo baay'ee irratti taasifamu uummata naannoo Amaaraa fi uummata uummata Amaaraa gidduutti kan jedhee uummanni Oromoo, uummanni Amaaraa, uummanni Agawaa, uummanni Shinaashaa walitti makamanii jiraatu. Yeroo baay'ee bakka tokkotti isaanii naannoo daangaa Amaaraa kana gidduutti dhiyeenyaan wal keessa kan isaan jiraatanii bakka akkasitti innaa tarkaanfii fudhatamu walumatti jumlaa walumarratti nama isaan irraa adda ta'e irratti kan tarkaanfii fudhatan. Miidhaan garuu innaa tarkaanfiin adda addaa fudhatamu Oromoo keessa hin duune, Shinaashaan hin duune, Agawaan hin duune inni jedhu du'aniiru. Qabatamaanuu hundumti keenyayyuu yeroo dhiyootti sooshaal miidiyaa kanarratti waan turredha. Lammaffaa maaliif kana jedhu rakkinni keessan maal jettee isaanii immoo karaa adda addaatiin qorannoo irratti gootu kan akka deebitti siidhaatan jechoota achi daddarbatan kana. Lukkoo kana boodee fedhan kan nutti hafe lafa kana qofaa. Lafa kanarraa jireenyi isaanii ammoo laaltu warri hundi baay'inaan bosona irratti hirkatanii kan jiraatanii waan adda addaa bosona keessaa waan argamuun kan jiraatan hojjetanii qotanii maal godhanii miti. Soo bosonni kun dhufee kana boodaa jireenyi keenya gara fuudhanii namoota sadanna kan jedhu sodaa guddaa isaan irratti jira. Lammaffaan kun namoonni akkas jedhan investimentiidhaaf dhaqatanii investimentiidhaan dhaqanii lafa isaarra qubatan lafa kanaa boor referendamii godhaniitu filannoo godhanii gara isaaniitti deeffachuuf irratti hammaan hojjetamaa jira kan jedhu. Kan ammoo inni kun itti bobbaasoo jette jechoota filasiin jedhe gamaa gamanaan aangoonni mootummaan isaan darbatan walitti darbannaa qofaa osoo hin ta'in gara uummata isaaniitti gadi buusanii waan kana mobilaayisu. Inni kan biraan itti muummee ministeeraaf ministeera dhimma alaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana kan ta'an Dammaqa Mokonnin lammiileen nagaa lubbuu isaanii hidhatanii baraaruu qabu jechuun kan ergaa dabarsanii haala ittiin namootni hubatantu adda malee kaayyoonsaa namootni hidhatanii akka wal fixaniif miti yookaan rakkoon biraa akka dhalatuuf miti kanneen jedhanillee jiru. Sun maal jettu asirratti? Wanta akkasii miidiyaadhaan baay'ee televezyiiniidhaan dubbachuu kee bira tu danda'ame keessaan itti deemtee qaamota gochuu barbaachisu maleessiftee akkuma amma godhaa turan sana milishaa leenjii haa ta'u tapha adda addaa godhanii kana uummata wajjin mari'atanii kan gochuu qaban. Isaan dhiisiitti namni kan bal'aa'onniyyuu inni kana keessaa gahee hin qabne jedhamuyyuu jecha gaafasii sirrii akka hin ta'in dubbatameera. Fakkeenyaaf muummee ministeeraa haasaa paarlaamaa keessatti godhanii nu kan barbaannu madooshaa qabatanii gasoo qabatanii jireenya isaanii akka jijjiiran malee qawwee hidhatanii akka osoo laftitti jedhera. Sun akkamatti miti kan darbatame jecha gaafas kaanaa muummee ministeeraa dubbatame sirrii akka hin ta'in ibsuuf jedheen kana fudhate. Hiikoo garaa itti laachuuf eenyuufuu banaadha jechinni gaafas darbate. Kanaaf inni sun mataasaa gahee mataasaa qaba jedhee dubbachuu. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaas ta'e mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz ibsa yeroo garaa garaatti baasaa turaniif rakkoo naannicha keessatti uumamuuf giddu seentummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Hawaatiin kan dheeraa turan kana ilaalchisee obbo Tamasgeen yaada isaanii akkasitti kennanii jiru. Anamma saganaa wajjin amanee fudhachuun na dhiba. Maaliif rakkinni jiru jechoota angootiidhaa fi ibsa jennuu adda addaa karaa dhaabolee siyaasaatti illee siyaasaatti hin ta'uu jedhaa jirra. Otuu kana jennu gara haati jechuudhaaf
Yeroo adda addaatti immoo lafti kun kan keenya riftii keenya kan jedhani dhaaba siyaasaa ABN fi dhaaba siyaasaa aangoota mootummaa naannoo Amaaraa jiran. Karaa biraatiin kana qofaa miti kan keenya Kwaaraanu kan keenya Chaagniinu kan keenya Garbanii kan irra jirani hooggantoota mootummaa naannoo Beenishaangul. So jeequmsaaf kanatu ga'ee godhataa jira. Isaan kun immoo karaa adda addaatiin karaa harka lafa jalaatiin namoota hidhachiisanii waraana kana hojjetaa jiru. Erga jenne Hawaatii wajjin akkam gosa bittaa qabsiisnu namoota kana Hawaattuu qacaree caasaa mootummaa keessa kaa'ee mindaa kafalaa jira. Mootummaa miti mootummaa biyya bulchaa jiru. Kanaaf ani inni kun dubbicha lafarra harkisaan dhiisuuf waliin gara biraatti qabatan darbu itti gaafatamaa fudhachuu dhabuuf waan jedhamu malee isaan jedhee amanuudhaaf fedhudha. Piroofeesar Gargaaraa Daamxoo gama isaaniitiin rakkoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumamuuf harki Hawwaat jira jedhu. ይህን ሁኔታ ህወሓት በአግባቡ ኤክስፖርት አድርጎታል። ያውቀዋል። የእርሻና ኢንቨስትመንቶች ሙሉ የመተከል ዞን naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliin Hawwaat sirriitti beeka. Lafootni investimantiitiin qonnaatiin Matakkal keessa turan hundumaa sadarkaa jedhamuu danda'amutti jeneraalotaaf koloneleelota Hawwaatiin kan to'atamee ture. Yeroo bakki bishaan hidha haaromsa guddichaatti ciisu qulqulleessanis hojii bosona qulqulleessuu sana kan fudhatan jaarmayaa isaanii Meetek jedhamee waamamu yommuu ta'u akka barbaadan qofaatti lafa sanarraa muka qulqulleessaa turani. Yeroo sanatti immoo hojjettoota guyyaa hawaasa Gumuz keessaa kan argataa turan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 karaa dimookiraasiitiin yeroo Hawwaat sirna mootummaa keessaa dhiibaman hojjettoota guyyaa sanaa akka meeshaa waraanaa hidhachiisaa turan odeeffannoon jira jedhan. Rakkoon naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkal keessatti uumamu akka furamuuf yoo barbaadan wantoota godhamuu qabu jedhan obbo Tamasgeen akkasitti kan isaan ibsan. Furmaanni isaa tarkaanfii garii lamaan irratti fudhachuu. Fakkeenyaaf hundi keessaas gaggeessitoota mootummaa ta'anii jechoota adda addaa daddarbatanii uummata kana warra kakaasaa jiran gama naannoo Amaaraatiin naannoo of danda'ee jiru tokko keessa galanii lafa keenya, riftii keenya warra jedhan gidduu gallee tarkaanfii fudhannaa warra jedhan kanarratti tarkaanfii fudhachuu. Isaan kana walqixa gara gama lamaanii hamma tarkaanfii fudhatanii mootuu komaandi poostii dhiiftee waan biraa gootee wantichi hin qabbanaa'u. Jara garuu garlachuu walqixxee fudhachuu. Amma gardee Beenishaangul keessa warra jiran Amaaraarota irratti fudhachuun ni mul'ata. Garuu gama Amaaraatiin hooggantoota mootummaa dhiisiiti warra siyaasa godhanii waan kana naannoo kana keessa garanii uummata irratti kakaasaa oolan tarkaanfii fudhatanii hin jiru. Furmaata ta'uu kan danda'u garlachuudha warra siyaasa dulloomee fi ilaalcha lafa babal'ifachuu fudhatanii kan hojjetanii warra gara naa qindeessanii hojjechiisanii lachuurratu warra tarkaanfii fudhatanii qofaadha furmaanni kan dhufuu danda'u. Mala furmaataa rakkoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkaliin ilaalchisee Piroofeesar Gargaaraa Daamxoo Tasammaa haala kanaan ibsanii jiru. ዘመቻው ጠንካራ አሳታፊ የሳተፉ አካል Duula hundumaa hirmaachisee fi cimaa ta'e geggeessuun hidhattootaaf meeshaa waraanaa rakkoo uumuu danda'u dhabamsiisuun barbaachisaadha. Bulchiinsi mootummaa naannichaas bifa hunda hirmaachiseen caaseffamuu qaba. Malli inni lammaffaa hawaasni achi jiraatu Amaaras ta'e Shinaashaa qorqalbiitiinis ta'e meeshaaleetiin ga'umsuu barbaachisa. Kan ammoo kan hojjetan mootummaa federaalaa, mootummaa Beenishaangul Gumuzii fi Amaaraa akkasumas gama Kaamashiitiin ammoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Adeemsa yeroo dheeraat keessaa immoo murtoon siyaasaas ni barbaachisa. Heera mootummaa hundumaaf abbaa qabeenyummaa lafaa eeyyamu tumuun illee barbaachisaa ta'uu mala jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.